Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtanii mootummaan Saawudii seera haarawaa baasee jira. Keessattuu ijoolleen ala baddanii hojjettanii seera kanatti fayyadamaa. Akkasuma lammiileen keenya mana hidhaa keessa jiranillee hedduutu galaa jira jechuudha. Akkasuma warroonni baddanii hojjettanillee seerri haarofti isinii bahee jira. Seera kanatti fayyadamaa jechuudha. Ijoolleen baddanii ala hojjettan keessattuu jechuudha. Si fayyada. Viidiyoo kana dhaggeeffadha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraayibii gochuudhaanii maamila keenya ta'aa isiniin jedha. Egaa wantoota asirratti darbu hundumti isaayyuu simbiraan ga'uudhaaf qophiidha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma jalqaba isinii kaasetti ijoolleen keessattuu Saa'ud Arabiyaa jirtanii warroonni iqaamaa hin qabne yookiin waraqaa eenyummaa keessanii hin qabne akkasuma paaspoortii hin qabne mootummaan keenya waan haarawaa baaseera jechuudha. Mootummaan Saa'ud Arabiyaatillee waan haarawaa gallakkiseera jechuudha. Ijoolleen argitan jiraachuu danda'a karaa miidiyoota feesbuuka barreeffama waan adda addaatiin akkasitti gallakkisanii yerooni akkasuma namoota hedduudha gara 2,000 olitti kan isaan hanga 2,000 hanga 3,000 kan galchaa jiran ijoollee jechuudha. Ijoollee ala akkasuma mana hidhaa keessa jiranii galchaa jira. Karaa illee gallakkifamee jira. Ijoolleen galuu barbaadanii sa'aatii kanatti immoo qixaaxii tokko malee galuu gara biyyaa galuu hin dandeessanii jechuudha. Maaliif boodatti qixaaxiin jiraachuu danda'a. Qixaaxiin gaafa jiraate immoo isin rakkisuu danda'a waan ta'eef sa'aatii kanatti akkasuma daa'imallee qabatanii galuu hin danda'ama jedhamee jira. Warroonni daa'ima qabdanii daa'ima fudhattanii galuu hin danda'ama sa'aatii kana keessatti jedhamee jira. Kanaaf ijoolleen ala hojjettan ijoolleen waraqaa hin qabne karaa bahaaratiin warroonni dhuftanii itti fayyadamaatii galaa. Dhugaasin jedha sa'aatii kanatti galaa. Boodatti qixaaxee ta'uu danda'a. Mana hidhaatti si guuruu danda'u. Qabaata jabaattee jirti waan ta'eef achi keessa taa'urra sa'aatii karaan baname kanammoo galuu isinii wayyaa jedha. Maaliif of afootti wanta dhufu hin beekamu waan ta'eef sa'aatiin kun immoo sa'aatii isinii kennameedha jechuudha. Innaa erga gallakkifamee turee jira jechuudha. Inni galaa jira sirriitti galchaa jiralleedha mootummaan jechuudha. Ijoollee sirriitti galchaa jira. Kanaaf immoo ijoolleen bahaaraan dhuftanii akkasuma immoo mana madaamitii baddanii waraqaa eenyummaa hin qabne sa'aatii kana galuu dandeessan qixaaxii keessan malee galuu dandeessanii jechuudha. Wanta kaffalattanii galuu dandeessanii jechuudha. Karaa isinii banee jira jechuudha. Maaliif itti fayyadamaa dhugaa rabbii bulanatti rakkina guddaa keessa seenurra sa'aatii kana sa'aatii inni akkaatti isinii kenne kana ofirraa galuu qabdanii isiniin jedha. Maaliif biyyi ormaa biyyuma ormaati akkasuma immoo seera biyya ormaallee kabajuun bareedadha. Gaafa seera kana kabajje atillee kabajamta waan ta'eef. Kanaaf immoo gaafa si qabanii mana hidhaatti si darbanii achi keessaa daalachuuftee ba'urra har'uma kana galuu isinii wayyaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf ijoolleen baatanii ala jirtanii rakkina guddaa keessa warroon jirtanii akkasuma akkuma beekamu kaa ijoolleen as keessa hirtanii hin beektan irra caalan keessa sirriitti beektan. Maaliif hojiin amma hin jiru. Ijoollee baay'eedha kan nama mana ijaazaa keessa taa'ee bo'aa jiru. Ijoolleen anfataa kiyyaa ijoolleen 1,000 takkaa hin hojjennaa. Hojiin musoqi maaloo ati xalabaa jirta. Ijoollee naan jedhantu jira jechuudha. Isinii galee ijoollee akkas naan jedhantu jira. Kanaaf isin sa'aatii kanatti immoo galuu qabdan. Isinii galee galaa gara biyya keessanii galaa. Hojiin hin jiru. Galaatti yoo agas teechee mana ijaazaatti wannaa kee yeroo kee gubdu galtee biyya biraa deemuu wayya. Maaliif hojii keetirraa jechuudha. Asitti immoo hojiin akka gizee duraatti hin dhabame hojiin jechuudha. Hojii siruma dhabame. Dhugaa dubbachuudhaaf hojiin hin jiru jechuudha. Walumaa galatti hin jiru. Ijoollee baay'eedha hojii kana kan dhabe jechuudha. Akka gizee duraanitti miti. Saawud Arabiyaan yaa banamee jira waan ta'eef xalabaa kana guurratani. Biyyoonni hundi isaatu banamee jira akka duraanii sanii miti. Duraan baay'ee rakkachaa turanii jechuudha. Amma garuu rakkina gasunda hin jiru. Rakkasalleedha. Rakkasaan guurratulleedha jechuudha. Isinii galte. Kanaaf ijoolleen mana ijaazaa keessa ciistanii
deemati gara biyyaa ofirraa galaa gisee mootummaa seera haarawaa baase kanatti fayyadamaati karaa biyya keessanii galuu yaalaa isiniin jedhan akka obboleettii takkaatti kan dhaamsa isinii qabu akkasuma kan warroon hin argine immoo akka agartanii fi kan isinii hojjechaa jirru jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen argachuu dandeessanii warri immoo hin argine karaa feesbuuka isaaniitiin maxxansanii jiranii akkasuma ijoolleen tokkollee immoo kan beeksisaa hojjechaa jiran hin jiran jechuudha. Gara tokkiitiin sa'aatii kanatti fayyadamaa galaa kan jedhani baasanii jiranii jechuudha. Yookiin bara dhufutti immoo bara 2026 yookiin waan haarofti galakkifamuu danda'a waan ta'eef sa'aatii kana keessatti keetti kecha murattanii annoo malee qixaaxii malee asii achi malee garuu dandeessa sa'aatii kana isiniif eeyyamee jira mootummaan gassinii lakkisee jira jechuudha. Akkasuma warroota mana hidhaa jiran immoo ofuma isaa galchaa jira jechuudha. Warroonni mana hidhaa immoo akkanumatti galu waan ta'eef hin beektanii isin immoo carra qabeessadhaa hiqaa keessatti fudhattanii galtanii teketti ofii keessanii murtanii nagaa keessanii gara biyya keessanii galtan qixaaxii malee hidhaa tokko malee jechuudha. Isinii galee itti fayyadamuu qabdan boodatti immoo rakkina guddaa isinirra gahuu danda'a. Yookiin qabanii isin hidhuu danda'u yookiin immoo isin jalaa cufamuu danda'a. Gaafa isin jalaa cufame immoo asitti teechee mana ijaazaa keessatti dhukkeessi nyaachuurra galtee gara biyya keetii yookiin biyyatti dalagachuu yookiin galtee biyya qayyarachuu jechuudha. Maaliif hojiin hin jirtu dalagaa hin jiru akka gizee duraanii sanii miti jechuudha. Ijoollee Saawudii Arabiyaa keessa jirtan hin beektan. Ijoolleen hojii biyya kana keessa jirtanii jechuudha. Olumaan jirra waan ta'eef amma ijoollee baay'eetu bo'aa jira. Maaloo dalagaa nu saqe, maaloo ijaazaa nu fixe, ijaazaa taa'u nu fixe, qarshii dhabne akkas jettee ijoolleen boochee jechuudha dhugaa. Maaliif hin jiru kaawwisoo duraa ta'e guute amma namni kaadhama kanaas hin jedhu hin jiru. Xalabaa guurratanii walqixxeessan waan ta'eef. Arboonni zadee bartee akka duraanii 2000 siqataru kan qaata dhiiste jechuudha. Isaan idaan qaban. Isinii galee ushidhaneet kumaan guurratu jechuudha. Xalabaa yoo barbaadan immoo sararaatanii biraa fidanii mana ofii qulqulleeffatanii fataa jedhu jechuudha ofuun isaati. Isinii galee akkasitti deemaa jirti Araboonni amma jechuudha. Kanaaf immoo isinitti fayyadamuu qabdanii ijoollee sa'aatii kanatti ijoollee Saawudii Arabiyaa jirtanii sa'aatii kana qixaaxii malee ofirraa galuu dandeessan isiniin jedha hordoftoota kooyi. Kuni dhaamsa kootidha. Warroonni immoo isiniin galee gaafachuu dandeessanii isiniin jedha. Akkasuma yaadaa fi qeeqasoo qabaatan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Warroonni immoo mana kanaafis haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan hordofaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemuunitti ka viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Hundi keessaniiyyuu isiniin jedha yoo yaadas qabaatan yoo qeeqas qabaatan immoo waan barbaaddan yoo ta'eeyyuu gaafii gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Komentiin banaa jira waan ta'eef maaliif namni walirraa barachaa deema yoo wal gosinii waan beeknu tokko waan dhageenye tokko walitti himuun aadaa keenya isiniin jedha. Baay'ee.